Kristiyaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya qoonni irraa buqqee lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jirra jirtu obboleeyyan kiyya kana kan guutuu soomanaa ibaadaa godhaa baatan irra deddeebi'ee Iidul Mubaarak warra Shawaalaa kana soomanaa jirtaniinis Iida Shawaalaa tiin if duruma baga rabbii isiniin jechuu barbaada dhiyaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin qabsootti jirru fiinxabaasuudhaaf hojii gaarii hojjetamaa jirtu harkaa jirtanii badhaadhinni lafa qabatee ziq je'ee jechuudha. Boo'icharraa gara carraaqqachuutti iyyansarraa kara hojjetachuutti investimentiitti jijjiiramaa jira harkaa jirtanii daawwannaa garagaraatu gaggeeffamaa jira. Naannolee garagaraatti qonnaan jiraatonni keenya carraaqqachaa hojjechaa misooma agarsiisaa jiran jechuudha. Guddina bara lameen kana keessatti wanni jijjiiramni fide osoo warri 550 taate tanaafi ilmi qaallichaa Kasraa Caraqeedhaa kun mootiin Girrisaadhaa qabsoo Oromoo irratti gufuu ta'u baatanii arraan tana badhaadhinni bakka hunda ol ga'ee namni quufaa fi gabbina irraa haasawaa jechuudha. Sila arraan tana dagaagina irraa haasawu namni. Tanuma rakkoo bara lameen kana keessatti ilma abbaa gadaa kana hongeessuudhaaf ilma abbaa gadaa kana akka inni milkooyne taasisuudhaaf wareegama inni hojjechaa jiru biyya tana dimokiraasii dhugaatiin sirna dhugaatiin lafa qabachiisuudhaaf carraaqii harka fashaleessuudhaaf carraaqqiin diinnin godhini caala ilmaan Oromooti nuti Oromoodha warri jaanii carraaqqatan himatan kanummaan inni biyya galche sharrii hinaaffaa garagaraatiin isaanumaa isa kana kuffisuuf irra carraaqu kanaa wajjin ilmaan badhaadhinaa aangaa'otni badhaadhinaa ilmaan abbootii gadaa ilmaan Oromoodhaa hojjechuudhaan Oromoon misoomuu dandeessi Oromiyaan misoomuu dandeessi Itoophiyaan badhaadhuu dandeessi ummanni Oromoo hiyyummaa irraa bahuu danda'anii carraaqqatatti ummata naqanii jiranii jechuudha. Diinagdee garagaraatiin keessattuu hojiileen ammaan tan Oromiyaatti hojjetamaa jiru tan namni irraa dinqisiifatu jechuudha. Warri hinaaffaa kitaaba barreessuu hin dandeenye kan kitaabatti hinaafu warri noobeela fudhachuu hin dandeenye kan noobeelatti hinaafu warri dalaguu hin dandeenye kan nama dalaguutti hinaafu warri nama dandeenye kan nama mariisisuutti hinaafu warri nama hoogganuu hin dandeenye kan nama hoogganuu irratti hinaafu warri hinaaffaadhaan sammuu isaanii tuqamte ka hojjechuu hin beekne eega reefka lakkaa'u ka hojjechuu hin beekne eega goofandimiidhaan niiraa guurrachuu ka hojjechuu hin beekne kan hokkora garagaraa kaasuuf jibbaata garagaraa godhanii hin dandeenye jechuudha. Dadhabanii jiran. Alhamdulillah tana keessa ilmaan Oromoodhaa marxifatanii caa'umsa kana hidda gad dhaabsanii badhaadhina dhugaasan biyya tana keessa waliin gahuudhaaf kutatanii carraaqaa jiranii jechuudha. Tana keessatti daawwii tana keessatti hojiileen hojjetamtu ta hojjetamaa jirtu ta ganaa hojjetamuu teessu hundi yoo hojjetamte yoo dalagatan namni kan nama caaluu danda'u ta nama agarsiistuu fi ta namaaf ifa baastu jechuudha. Baga badhaadhina taane baga madraq hin tahin baga ergamtoota wayyaaneedhaan tahin nuti baga ergamtoota shaneedhaan tahin nuti baga ergamtoota Gibs hin tahin nuti baga ilmaan Oromoo kan badhaadhina deeggaru taane jechuudha. Dhugaa saniif dhaabbachuudhaaf tana keessatti wareegama kana balleessuudhaaf sochii jijjiirama jiru kana hangeessuudhaaf hajibbutaan mootiin Girrisaadhaa shirri inni xaxaa jiruu fi rasaasni inni dhawaa oolu hundinuu harkaa du'ee jira jechuudha. Rasaasni isaa waa dha'uu dadhabe dubbiin isaa gatii hanqatte wanni inni maxxansu tanni faradu hundi ijoolleen alagayyaa'u didde qeerroon dammeeyxe harka keenyaan ibidda qabattaa hin jirtu jette ummanni jalaa dide niiraattiin gurrachuu dhabe reefka dhabe dhiiga dhabe amma shira biraa xaxaa jiranii jechuudha. Shirri isaan xaxaa jiran maali?
badhaadhinni wanni nitti beekamu keessa badhaadhinni amala nama qaluudhaan qabu badhaadhinni amala nama jeesuudhaan qabu badhaadhinni amala nama dhabamsiisuudhaan qabu warra kana muuxannoo qabuutu jira warra arraba namarraa muruurra muuxannoo qabu warra morma namarraa muruurra muuxannoo qabu warra maatii guutuu ibiddatti naquu muuxannoo qabu warra ganda guutuu beeyladaa wajjin gubuudhaan muuxannoo qabu warra ganda shoorarkeessuudhaan muuxannoo qabu warra makiinaa gubuudhaan muuxannoo qabu kisaamuudhaan muuxannoo qabu warra nama jeequudhaa fi nagee boreessuudhaan muuxannoo qabu jira jechuudha. Ummanni kun arrallee gad hin teenye jechuudha. Lubbuun qaqqaaliin Oromoodhaa bakka garagaraa bahaa jirti jechuudha. Bakka garagaraan lubbuuleen bahaa jirtu tun waan baatuuf qabdi jechuudha. Maqaa mootummaa kanatti sababa garagaraatiin nama kakaasuun dadhabamteef amma booda KFO'nis Shaneenis warri Wayyaaneetis warri TPLFis warri Ijipti ergattus abbaan torbeetis abbaan jeequmsaatis Haaji Butaadhaa wajjin taanii waliin qindeessuudhaan hojiin isaan amma booda hojjechuu ta'an nama gatuudha. Nama kaasuudhaaf dalagaa nama gatuutti bobba'uudha jechuudha dalagaan isaanii. Maaliif haasawaan nama kaasuu hin dandeenye faraduudhaan nama kaasuu hin dandeenye oduu fakkeessuudhaan nama kaasuu hin dandeenye fakkeessuudhaan yaa'ii uumuudhaan nama alatti oofuu hin dandeenye dubbiin isaa qumaarri isaa kaartaan isaa maayyiin karraa nyaadhame guyyaa gaash kabbabuush namarsan jee sani alannaa bahaa jee ijoollee Oromoodhaa nama 97 ajjeesisiise hijibaan goofandii itti banatee maallaqa guurratee alarra deemee niiraa kiisha kaayyatee mana Oromoodhaa gamoo OMN gurguratee qabeenya ummata kiisha kaayyatee nama nagaa fakkaatee OFC'n seenee dorgomaan Prime Ministeraaf jee gaddeebee liqiin isaatii fi qumaarri isaa hundinuu quubiin isaa hundinuu ummata Oromoo bira nyaadhamtee jirti. Aboo yaa ummata keenya nuun lafarra jiraanuu isinitti maatii nu dhagayaa. Ummanni lafarratti waan ni qilleensarratti haasawamu kun hin jiru. Ummanni waan ja'u kana takka illee hin jirtu jechuudha. Naa obsa. Namni lafarratti boo kana hattuumo boo kana gantuumo boo kana saamtuumo boo kana abbaa reefkaamo boo kana abbaa dhiigaamo eega jechuudha lafarra namni isa bare dadhabate jechu hijibaan yaa'ii kaasuu dadhabate carraan inni qabummaan tana karaa shaneetiin ergamtoota isaa haala jiruuf biyya keessa jiruun qawwee malee wanni nu baasuun jirtu qawween hiikkatinaa jechuudhaan namoota Oromoodhaa qaqqaalii barattootaas haa ta'u hojjetaa mootummaas haa ta'u naggaadees haa ta'u namoota ganda keessattii fi bakka adda addaa beekaman ajjeesu dalagaa isaaniiti tun ammaan tana. Nama gatuudhaan mootummaatu jeesee jedhanii quba mootummaan laachuuf mootummaatu jeesee jedhanii quba mootummaan laachuuf. Waan biraatiin nama kaasuu dadhaban girrisaan taphni isaa jalaa dhumate mootiin girrisaa qumaarri isaa jalaa nyaadhame namni akka mootii girrisaatii fi akka Geetaachoo Asaffaatti khasaareen jiru mootiin girrisaadhaa dhiigni Oromoodhaa isa qabu jira dhiigni qeerroodhaa isa qabu jira dhiigni haadha Oromoo isa qabu jira sabboonummaa kijibaatiin Oromoo ganee ilmi qaallichaa ilmi Siraaja Raqeedhaa sabboonummaa Oromootiin Oromoo gowwoomsee Oromootun Oromoon cabtuuf shira obboleessa isaarra ganamaa galgala xixun shira obboleessa isaarra ganamaa galgala hojjetun milkaa'uu dadhabe jechuudha. Eessa jira ree Rabbiin? Eessa jira ree abbaan haqaa? Eessa jira ree kadhugaa argu? Milkeessuu dadhabe akka isaan beekaa
bofa miila dhorkee jetti Oromoon ogguma maqtu. Ni dadhabanii jechu. Rabbiin jannatul firdoosi naa qananeessu. Obboleessa keenya kan Harargeedhatti Mahammad Amiin guyyaa 10 meeqa dura ajjeefamee ture. Yoo halaaltan taate hunda badiinaa eenyuunu haa ta'u dubbii diinni shira ummata hokkora kaasisuufis haa ta'u waan biraatiifis haa ta'u yakka dhala namaarra namni raawwanne irra raawwatan jechuudha. Mootiin Girrisaadhaa amma shaneedhaa wajjin abbaa torbee wajjin jeequmsa uumu ifiin dubbatu jarasaa ergamtootni isaa wanni dhiyootana kakaasu jiran gataadha. Ergamtoonni mootii Girrisaa wanni dhiyootana jechuu jiran poolisa isin qabuu deemu dhawaafirraa wanni mootii jarri jechuu jiru. Nama garee ta'aati uummadhaa bosona seenaa wanni isaan jechuu jiran. Mee jaarraa kanarratti ama 50 guutuu bosona Oromiyaa tana keessa deddeemutti jirtu Oromoon biyya Eertiraa teessee dinnichaa qotaa turte. Maqaa qabsootiin nu gowwoomsanii qeerrootu abaa'oo bilisoomsee biyya galche. Qeerrootu Juwaaruu ilma qaallichaa bilisoomsee biyya galche. Qeerrootu nu bilisoomsee biyya nu galche. Haqa qeerrootii fi dhugaa qeerroo san balleessuudhaaf arrallee ala ta'anii biyya keessatti hokkora oofanii jechuudha. Akkamitti qeerroon tun gowwaa isiniif fakkaatte? Qeerroon tun qoraan ibiddaan shidatanii. Qeerroon tun qoraan aangoon koranii balbalchanii muka seetanii qeerroon. Bar qeerroon nama ni addi. Kanuma kan za'aa feetetti beeyladaa biti ka gabbaastu. Ka bobbaastu. Ka waan adda adda irra gaggeessitu. Tun dhugaa Oromoodhaa dabsuu jedhamtii jechuudha. Qeerroon irraan tana bartee hoottu haala jiruu isaati biyya keessa hoottuuti dura ibidda qabsiisi gaafas si hojii qabsiisnaa jechaa jirti jechuudha ijoolleen koflaa. Sa kun maal ja'aasiin jechaa maal hubatta jechuudha. Wanni tanarraa Oromoon hubachuu barbaadu. Mootummaa jijjiirama qabatamaa fidaa jirtu tana. Mootummaa olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti hojjechaa jirtu tana. Mootummaa biyya tana ceesisuu irratti dimokiraasii dhugaa sirna dhugaa lafa qabachiisuu irratti hojjechaa jirtu tana. Mootummaa sabdansummaa walqixxummaa qabdu fidaa jirtu tana. Aangoon qabanne aangoon tun Oromoo harkaa ba'uu qabdiif akka waan muumichi ministeera ilma Minilik ta'etti fassarrii fokkottuu isaa kannanii maqaa fokkotaa isaa kannanii sabboonummaa ifii kannanii hattoonni kun sobdoonni kun Oromoo gana qabsoo jijjiirama qeerroo jibtiif ergamuudhaan Oromoon milkooyne taasisuu irratti hojjetanii dadhabnaan amma Oromoodhaan gaara seenaa qawwee fudhadhaa lola nama gata yaa'ii godha jeequmsa kaasaa jechuudhaan oduun isaan afuufaa jiran tun gurra qeerroo biratti fudhataman qabdu. Laaltuu garta wanni jiraata kan jirtu jechuudha. Naasuu dhaba wanni isin eeguu teessanii fi eeguu qabdan isii tana. Eenyu hamuuxannoo nama qaluu qabu. Eenyu hamuuxannoo gurra muruu qabu. Eenyu hamuuxannoo arraba namarraa muruu qabu. Eenyu hamuuxannoo shallama takka lamaan nama dha'uu qabu. Eenyu hamuuxannoo nama gatuu qabu. Eenyu hamuuxannoo mana gubuu qabu. Eenyu hamuuxannoo nama dhabamsiisuu qabu. Eenyu hammaan tana Wallagga keessatti ilmaan Oromoo waltaa jiru. Bara 27 dabre keessatti takkaa Oromoon akkasirra akka amma Wallagga keessa rakkachuu jiran. Eenyu hamuuxannoo baankii saamuu qabu. Eenyu hamuuxannoo dubartii gudeeduu qabu. Eenyu hamuuxannoo qabeenya saamuu qabu. Kun gocha shaneedhaati, hujii shaneedhaati, hujii warra networkidha. Abshira. Sanifu muuxannoo nama gatu, muuxannoo nama kana ciru, muuxannoo nama kana dhabamsiisuudhaa kan qabu
seenaa raayis hangammaattis eega biyya galan kawaan kana gaggeessaa jiru eenyu kateeni beekamaa jechuudha. Abdii gizee namni kutate maayyiin inni itti deemu lola labsu. Nurratti bar Jawaar anaa fi Taayyee fi Amboo irratti miliyeena meeqa ramadee abbaa torbeetiin nu barbaadaa nu jeesuuf deemaa turu Oromoon turra gaami. Gaafa biyya alaatirraa biyya gallurraa eegallee nu jeesisiisuudhaaf maallaqa guuraan turre jarri kun. Maallaqa guuraa ture ni bar nu jeesisiisuudhaaf nu dhabamsiisuudhaaf nu balleessuudhaaf. Rabbiitu jalaa didee bar ilaa ammaa jiraachuu jirra malee silaa qaaxa nu jeesani. Sodaa qabnaa hin qabnu. Yoo du'uu barbaachiste qabsoo tanaaf ni duuna. Yoo wareegamuu barbaachiste qabsoo tanaaf ni wareegamna. Abadan baandaatti qabsoo qeeroodhaa dabarsinee baandaa gandaa baandaa qeedhaa baandaa aangooyaatutti qabsoo Oromoodhaa itti lakkisne. Injifannoo Oromoon harkatte kana akka Oromoo harkaa bahu tasuma numan taasisnu jechuudha. Tasuma waan Wallaggaa lixaatti gaggeessaa turan Harargeedhaaf fiduu barbaadan amma bakki isaan ajjeechaatti guddisuu barbaadan amma Harargeedhaa jechuudha. Karoorri abbaa torbeetis abbaan maalis shaneenis marreenis as keessatti maadheeffattee Harargee irratti nuti jiila qabna 1990 takka nama lolaan nu du'uu fi lama lolaan nu wareegamu fixannee jirraa. Shaneenis hanga dandeessu nama keenya qalaa turte Kombolchatti, Jaarsotti, Haramaayatti, Awwadaayitti, Baabbiletti, Bisidiimotti, Fadisitti karaa carcarkana keessatti lafuma itti shaneen nama keenyan gatin takka illee hin jirtu jechuudha. Maqaa dhiifamaatiin biyya keessa seentanii wanni itti shaneen bar biyya keessa akka feete Daawit Ibsaa deemuu dadhabeef maal? Wanni dhukaasaa bakka koodhaa biyya keessa deemuu dadhabeef maal? Wanni jarri shanee kun biyya keessa akka fadhanii firii ta'anii yaa'uu dadhabaniif maal? Maqaa waan uummata godhanii deeman beekaniif. Arra shaneen badaan madraq ta'ee jira jechuudha. Arra jammaata sadii ka Oromoo fixuudhaaf wal jaaree deemu jiru jira jechuudha. Mootii Girrisaadhaatiin ka hogganamu fi shaneen saabotaajii ilmaan Oromoodhaa mootummaan nama jeesa jedhu mootummaa keessa kaayuudhaaf ilmaan Oromoodhaa mootummarra kaasuudhaaf naggadni jechaa maqan dalaginiif reefki karaa irratti gurgurataniis maqaa dhabameef ammaan tana ifijjeesanii reefka gurgurachuudhaatti tarkaanfatanii jiranii jechuudha. Ifijjeesanii reefka gurgurachuudhaatti amma Jawaarni jeesisiisa OMN waraabsisee ijoollee dabballoota isaatiin olola gadhiisiisa. Maaliif duraan mootummaa jeese jee gabbaasaa jechuudha. Poolisaa jeese makalaakaa jeese amma namni gabba'ee yaa'ii godhuu dide. Namni gabba'ee dubbii godhuu dide. Mootummaan tun nuu taate jee uummanni. Dalagata misooma diinagdee jechuun jira uummanni. Obboleessa keenya nuti adurree miti nyaannu jechuun jira uummanni. Akkamitti namni naasuu malee aboo rabbilleen sodaatu namni. Namni aangoo jecha akkamitti nama tokko billa warra kaa'ee gorro'ee rabbi kun nama harkaa dhiigni namaa boruu na qabaan beeku namni. Yoo wanni fadhe hafe siyaasaan feete hafte aangoon feete hafte hallayyaa seentu aangoon feete akkamin namni nama akkasaa obboleessa Oromoodhaa gachiibsee qalee bineensaaf darba tana muuxannoo warratti qabu jira jechuudha. Shaneetu muuxannoo itti qabatana tun dalagaa shaneeti. Amma immoo dalagaa mootii Girrisaati. Irraa qabamuu teessa ni garta rabbiin siffiduuf ta'a fitinuma rabbiin gurbaa mootii Girrisaa ilma qaallichaa kana fiduu taa'u laala harkuuf teessa. Akka amma iitee mana keessa taa'u kanatti akka amma mataan dhukkubee mana keessa taa'u kanatti yoo sumuniin haadha dhiiraa
yoo boo'ichi mimmaan haadha dhiiraa, yoo boo'ichi abbaa dhiiraa, yoo boo'ichi haati gurbaa sii dhabdee, yoo boo'ichi haati intala sii dhabdee, yoo boo'ichi maatiidha gurbaa kana qabee zulli irraan baasne arguuf jiraattanii jechuudha. Namni jeequmsa Itoophiyaa tanaa fi Oromiyaa tana guutuu keessatti babal'isu jiru yoo jiraate ilma qaallichaa kanaa jechuudha. Ilma Siraaj Araqeedha. Dalagaansaa nama kitaaba dubbisinaa namaan jedhu, nama kitaaba Dooktar Abiy maa dubbistan jedhu, maa bitamaa kitaabni Dooktar Abiy maa bitama nama jedhu moo hinaaffaan hangari dabarte moo Abiy maa deeggartaaf nama jeesu moo nama Abiy maa deeggartaaf ilmaa fi abbaa wal lolchiisu moo tun dalagaa isaati. Joollee bira yaamee bira taftirsiisee ajandaatti kanneen gaggeessa. Waan inni itti ijoollee karaarra kaa'e warra isa bira dhaqee ramadaana kana hunda waan inni ajandaa bira kaa'ee deeme tana hojjetti ijoolleen ga'ee deemte. Abbaa faraqaa taanee namani kaafaa warra bobbaasu ka jiru haji butaan dhorkuun dandeessu jechuudha. Kan kana godhaa jiru jechuudha. Dhugaan jirtu isii tana. Qabsoon teenya daandii sirrii irra jirti. Adeemsa sirrii irra jirti. Maaliif OMN reefka gabaasuuf jarjaru kun OMN yaa'ii Oromoodhaa gizee hunda gabaasu kun OMN jibbaa Abiyyiidhaa ganamaa galgala gabaasu kun OMN hinaaffaa Abiy ganamaa galgala irraa haasa'u kun waan Maqaleetti hiriira Maqaleetti ijoolleen Maqaleedhaa mootummaa irra gaggeessu jirtu. Tigraay keessa gaggeeffamu jiru maaf hin gabaasne? Kaayosaatu qumaarasaa jalaa nyaadhame. Yaa neetwoorkii tun rakkisaa jira. Saniifuu dhugaarra dhaabbannee qabsoo gaggeessina. Qabsoon gandummaadhaa hin jirtu. Qabsoon nama kiyya aangoo irra baasaadhaa